sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Amajjii guyyaa 16 bara 2014 kunoo raadiyoo sagalee qeerroorraa qophii keenya har'aa jalqabne. Qophii keenya har'aa keessatti durarratti oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa dhimma artistoota Oromoo fi waraana miidiyaa Oromoo irratti baname irratti xiyyeeffatutu isiniif dhiyaata. Dhumarratti qophii dargaggoo keenyaa har'aa keessatti keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa weellisaa leelloo Oromoo ta'e Shukrii Jamaal wajjin gaaffii fi deebii goone kutaa tokkoffaatu isiniif dhiyaata. Qophii keenyatti akka bohaartan abdachaa isin keessummeessuu fi mata duree oduu kan isinii dhiheessu an Hariiroo Jorgooti. Hangafootaa oduu. Mana hidhaa mootummaa wayyaanee Maa'ikalaawii keessatti dararri addaa gaggeeffamaa jira. Gamtaan shamarran Oromoo dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti walgahii taasise. Warshaa shukkaaraa Tandaahoo keessatti rakkoon dhalate. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti doormiin barattoota sabboontotaa sakatta'amaa jira. Kan jedhan mata duree oduu keenya har'aatii bal'ina oduuf Jaal Gurmuu Seenaa. Mana hidhaa mootummaa wayyaanee kan Maa'ikalaawii jedhamee beekamu keessatti ilmaan Oromoo hidhaa irratti argaman akka malee darara olaanaa irratti gaggeeffamaa akka jiru karaa maddeen keenya Maa'ikalaawii keessaa irra ga'ameera. Haaluma kanaan waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun magaala Dirree Dawaarraa seeraan ala qabame kan mana hidhaa wayyaanee keessatti argamu Zalaalam Abdiisaa qaama saalaa isaa irratti bishaan hidhuun gaaga'ama sukkanneessaa irraan geessisaa akka jiran ifa ta'eera. Dhiyoo kana bifuma wal fakkaatuun otoo dararanii mana hidhaa Qaallittii keessatti Injiinar Tasfaa'uun Camadaa lubbuun isaa bahuun hin irraanfatamu. Gamtaan shamarran Oromoo dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti walgahii taasiseera. Shamarran Oromoo magaala guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti argaman dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'atan kun dirqama keenya kamuu ni baana jechuun marii kana irratti waadaa isaanii kan haaromsan yoo ta'u gumaata maallaqaas taasisaniiru. Gamtaan shamarran Oromoo kun shamarran hundi qabsoo bilisummaa Oromoof tinnisa gochuu akka qaban dhaamanii qarshii 730 dhimma qabsoo bilisummaa Oromoof gumaata gochuun ibsa ejjennoo baasuun walgahii isaanii milkiin xumuraniiru. Ibsa ejjennoo isaanii keessaa qabsoo bilisummaa Oromoo hanga galmaan geenyu of duuba hin deebinu dirqama keenya ni baanna kan jedhan fa'aa ta'uun murannoon isaanii ibsameera. Gamtaan shamarran Oromoo qabsootti bobbaasuun bu'aa guddaa argamsiisaa jiraachuu fi qabsichaaf jajjabina guddaa ta'aa dhufuunsaa hubatameera. Warshaa sukkaara Tandaahoo keessatti rakkoon dhalate. Hojjettoonni warshichaa dabalinni miindaa nuuf kennamuu qaba gaaffii jedhu kaasanii amma gaaffiin keenya nuuf deebi'utti hojii hin hojjennu jechuun hojii dhaabuun isaanii maddeen oduu keenya mirkaneeffataniiru. Fincila kana wajjin wal qabatee waraanni wayyaanotaa hojjettoota tokko hidhuuf doorsisuu irratti argamu. Warshaa sukkaara Fincaa'aa keessattis rakkoo wal fakkaatu turuunsaa ni yaadatama. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoonni Oromoo sabboontonni doorsifamaa fi doormiin isaanii poolisoota mooraatiin seenaan ala sakatta'amuun isaa beekameera. Haala kanaan barataa Guutamaa Jaalataa barataa Meedisinii waggaa 5ffaa, barataa Sanyii Iddoosaa barataa Meedisinii waggaa 5ffaa, barataa Zabbanaa Barasaa barataa Fookilar Afaan Oromoo waggaa 3ffaa kan ta'e barattoota kakaasuu keessan yoo dhaabuu baattan barumsa irraa ni ari'amtu ni hidhamtu jechuun dinniina kennaa jiru. Amma duras yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti sababa fincila diddaa gabrummaatti barattoonni hedduun lubbuu isaanii darbuun qaamaa hir'achuuf ari'atamuun kan hin dagatamnedha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo dhimma rakkoo yuunivarsiitii Jimmaa keessatti dhalatee wal qabate pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Fiqiree Lammeessaaf barataa yuunivarsiitii Jimmaa tokko haasofsiisne qabna. Hello, akkam? Kuni reediyoo sagalee qeerroo miidiyaa biyya keessaa dabrurraati. Maqaa kee fi maal akka barattuu nu ibsuun akka jalqabdu barbaadna. Maqaa koolleega akkamittiin ibsuu danda'ari? Eeyyeen Jimmaadhumaan baradhaa waggaa 3ffaan barachaa jira. Ayyee rakkoon qabu barataa keenya. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti rakkoon addaa barattoota Oromoo irratti sababa Oromummaatiin irra ga'aa jira kan jedhu dhageenyee gara makee bilbilee rakkoo akkamiitu isin irra ga'aa jira isinirra?
dhugaadha maali kun rakkoo kana jedhamee maali hundumti namaayyuu kan dhaga'eedhas kan beekusi yeroo baay'ee doormii keenya sadarkaa doormii keenya liqanii nu sakatta'aa jiru waan barreessinu qodaan keenya wanti nuyi itti fayyadamnu hunda isaayyuu nu fattashu kanarra darbanii yeroo nuyi gabbaanii gara magaalaa bashannanaaf deemnu sakatta'iinsa barrii irratti nu sakatta'u hundumatu sakatta'ama Oromoo kan ta'an hundumtu jechaadha sababuma Oromummaa keenyaatiif kan wanti kun nurra ga'aa jiru. Ijoollee tokkotti immoo sadarkaa dhumaarra ga'anii jechaadha yoo Oromoo ijoollee Oromoon kakaasnaa jedhanii doorsisirra jira. Isa guddaadha baay'ee kan nurra jiru. Qaamni sakatta'iinsa isinirra gaggeessu kun poolisa moo mooraa yuunivarsiitii Jimmaati? Maaliif wattaaddaruma warra wayyaaniiti kan seenee nu sakatta'u akkamittiin akka eeyyamamuuf nu galuu hin dandeenye. Pirezidaantiin mooraa yuunivarsiitii keessanii Dr. Fiqiree Lammeessaa kana quba qabanii? Maaliif quba qabu malee maal karaama isaanii darbanii kan dhufanii nu fattashan? Carraa kanaatiin dhaamsa ilmaan Oromoo maraaf barattoota Oromoo maraaf dhaamtu yoo qabaatteef. Dhaamsin immoo barattoota Oromoos qotee bulaas ta'e daldalaas barataan yuunivarsiitii Dirree Dawwaa Wallaggaa iddoo hundumaarra jiran Haramaayyaa bakka kamiinuu jiraatan ammas Oromummaan isaaniitti dhaga'amee qabsaa'uu qabna hundumti keenya tokko taanee uummata keenya gargaarree dhaabbachuu qabna. Ayyee gaaffiif deebii raadiyoo sagalee qeerroo waliin eeyyamamaa taatee taasistee fi galatoonfanna galanni keessa bilisummaa ta'us jedha. Anis baay'een isin galateeffadha carraa kana argachuu kooti. Ayyee galatoomi. Galatoomaas. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisuun gara pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'an Dr. Fiqiree Lammeessaas bilbilee turre. Isaan maal jedhu laata? Hello? Harka fuun akkam jirtu Dr. Fiqireedha? Akkam jirtu Dr. Fiqiree fayyuma? Fayyaadha. Nagaa Rabbi haa galatu. Kuni reediyoo sagalee qeerroo irraati isinii bilbilaa jirra. Yoo eeyyamamaa taatan gaaffiif deebii tokkoo fi rakkoo yuunivarsiitii keessanitti dhalate takka jedhanii barattoonni himatan takka. Rakkoo yuunivarsiitii keessanitti dhalatte jedhanii barattoonni himatan. Yoo eeyyamamaa taatanis gaaffiif deebisii waliin taasisuufi. Rakkoon barattoota doorsisuu jira ka jedhanii barattoonni himatan takka jira. Barataa Guutasaa Jaalataa barataa Medisinii waggaa 5ffaa fi barataa Sanyii Iddoosaafaa doorsi. Hayyee galatooma. Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti haasaa taasisne iyya barattoota yuunivarsiitii Jimmaa fi deebii pirezidaantii yuunivarsiitii kanaa kan ta'an Dr. Fiqiree Lammeessaa waliin taasisne keessatti haguuggii pirezidaantii yuunivarsiitii kanaa taasisan dhageessanii jirtu. Manni Oromoo artistoota Oromoof gaachana ta'uu qaba. Leellistoonni sirna nafxanyaa Minilikii fi mootummaan wayyaanee cimsanii duula miidiyaa yookaan miidiyaa waar Oromoo irratti banuun isaanii beekamaadha. Haaluma kanaan miidiyaaleen biyya keessaa harka wayyaanee irratti argaman ETV1, ETV2, ETV3, raadiyoonii Itiyoophiyaa, Faanaa, FM 97.1, FM 93.3, FM 102.1, FM 105.3, Zaamii 90.7, FM 98.1 kan kana fakkaatan akkasumas miidiyaalee maqaa nama dhuunfaatiin hundeeffaman garuu immoo sagalee ilmaan Minilikii fi wayyaanotaa kan ta'an gaazexaalee fi barruulee hedduu biyya keessaa fi alatti tamsaasaa jiraniin gocha kabajaa fi eenyummaa Oromoo salphisan gaggeessaa jiru. Kunis maqaa yeroo tamsaasaa yookaan airtime bitachuun karaa dhaabbata waaltaa jedhamu kan raawwatu yoo ta'u loogoo isaarraa jalqabee tamsaasota muuziqaa Gondor Minilikiin faarsanii fi siidaa Minilik dhaabbatu televizhinii irratti tamsaasaa jiru. Duulli kun bocasaa jijjiiree daran jabaatee
kallattii hin taane qabachaa jira. Maqaa daabboo isaatiin Teedii Afroo jedhamee kan beekamu labsaa fi leellisaa akkasumas arrabaa fi sagalee tarkaanfachiistota sirna nafxanyaa kan tahe tarkaanfii Minilik Oromoo irratti fudhate waraana eebbifamaadha jedhee ifatti labsuu fi Oromiyaarra marsee muuziqaa Minilikiin faarsuun dhiichisuuf wayita labsatu diddaa fi mormii uummata isaanii cinaa dhaabbachuun weellistoonni Oromoo deebii kennuu fi irratti argamu. Muuziqaa Teedii Afroo yeedala aadaa Oromoo Baalee fi Salaalee irraa fudhatee ittiin Minilikiin faarseef battalumatti mata duree maal baaca jedhuun weellisaan Oromoo jaalatamaa fi qeerrichi ol biqilaa jiru weellisaa Shukrii Jamal afaanii fi aadaa uummata isaa Teedii Afroo caalaa waan beekuuf haala dinqisiisaa ta'een hojjetee yeedala baaqee gadi lakkiseera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma artistoota kana ilaalchisee sa'aa qabnu wajjin wal simsiisuuf kutaa lammaffaa qophii keenya itti aanutti isiniif dhiyeessina. Amma sududaan gara qophii dargaggootaatti isin fudhanna. Qophii dargaggootaa keessatti weellisaa jaalatamaa fi kabajamaa leelloo Oromoo kan ta'e dargaggoo Shukrii Jamaal wajjin gaaffii fi deebii taasifnee isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa. Obboleessa koo weellisaaf kabajamaa Shukrii akkam fayyaa jirta? Galata Rabbii nagaa jira. Akkam jirtan? Egaa gara gaaffiif deebii keenyaatti osoo hin seeniin dura hojii hojjechaa turte keessumaa kaasittoowwan tokko tokko akka baastee jirtu quba qabna. Bakka dhalootarraa kaasee hojiiwwan hojjechaa turte quba akka nu qabaachistu barbaanna. Waa gaariidha. Ani bakka itti dhaladhe Baalee magaalaa Jaarraati. Achumatti dhaladhee kutaa 5 Baalimatti baradhee Jaarraatti. Kutaa 5 irraa immoo magaalaa Finfinnee kutaa 7 baradhee kutaa 7 booda gara biyyaa deebi'ee kutaa 8 fi 9 biyyatti baradhee kurnaffaa Finfinneematti deebi'ee xumuree eegasii asuma jira. Albama kiyya tokkoffaa gartee weellistoota inni wajjin ta'eeti kan hojjechuu danda'e hamilee isaaniitiin hojjechuu danda'e kana fakkaata kan. Hayyee weellisaa Shukrii dhiyoo kana wallee mata duree maal baacaa jedhu baaqee akka gadhiistee fi hedduu kan jaallatame tokko ni jira. Kana maalirraa kaastee hojjechuu dandeesse? Maaltu si kakaase waan kana hojjechuuf? Kun nama lammii Oromoo ta'e kamiyyuu si galee waa'ee Minilik yookaan gartee waa'ee sirni nafxanyaa kan hulaa isaan tumin hin jiru. Kun wanti na kakaase gartee gocha dabre gartee kan mana keenya hunda tumee si galee uummata Oromoo ta'e hunda keessatti madaa ta'ee jiru tokko yoo ati callifte egaa callisuun lugnummaa yookaan gartee sodaa kan ta'u taate si ammallee idaan rafni jarri jecha urraa gartee keessa kee deebii kennuufi danda'eedha jechuudha. Yeedaloon itti walliste suni yeedaloo Teedii Afrooti. Sana maaliif filatte ati? Egaa qoree maaliif irraa baasan jettiin Oromoorree? Qoree maaliif irraa baafta? An Teedii Afrootiif yookaan gartee Minilikiif gartee yookaan nabiyyii nafxanyoota Teedii Afrootiif si galee isaaf weellisuudhaaf jetaloo haaraa nan barbaachisu. Jetaloon Minilikiif gayaa jedhee adiisuma. Halkan stuudiyoo nafxanyaatti dalagaa maali hojii waliin nu fidee hojii isaan dalagaa jiraniin dhaga'ee stuudiyoo dhaqnaan kan dabre gartee isoo na miidhuu isoo keessa kiyya quuquu saniifuun callifne yeroo hedduu yeroon stuudiyoo saniitti dubbadhu kakkeetii kana qoshaashaa biyya keessaa dhabamsiisuu kakkeetii kana dhabamsiisuuf Minilikilleen bar san hunda godhee hundanaan jedhamaa ture. Isaanis ijoollee femmii maali kana goojjoo muuziqeetti ijoollee waa'ee muuziqaa dhiyeessitan neenuma harreen dhuftee funyaan hin qabatan akka Oromoon jettee waan ittiin fakkaanne ture. Ammas ammoo na dabannee stuudiyoo yeroo dhaqu hojii lama Teedii Afroo dalagee jira waa'ee Minilik. Abagaas dalagee jeedaloo sirba tokko doktorii fi Teedii dalagee an kan bira taa'u meeshaadha gartee meeshaallee baritti fayyadamta meeshaa caphaa gartee meeshaa caphaa tokko itti irraa hajaa qabda akkas na laala natti fakkaate bira taa'a
sila minilik seenammaan inni dalagee si waa'ee minilik beektanii isin durii dhoon gaafadhu afaan kee kana waa'ee minilik haasawuun hagam takka si galee deebii wannaan jedhaa turan hedduu sammuu gartee dhugaa sitti himaa waan si hadoochuudha afaan isaanii kanaaf jechuudha sabuma sabaaf quuqamaa eega waraabamee halkan waraabee ganama subiidha ummataaf kan gadhiisne hafuura baafadhe dhugumaan ana qofa kan tahin eegasii ammoo arge jechuudha gartee artistoota teenya cimtuu artistoota teenya goota hedduu jira ummanni Oromoo goota ammallee dhaabamillee goota sodaa miti ka callisaniifi bar sigalee eenyunu gochisaan dalagan san dalaguu hin dadhabu ammas dalaguu dandeenya ammoo garuu nu Hitler lammaffaatii miti yookaan Minilikii miti sigalaan if baratan dhaloonni ammaa irra hin baratee ta'a abbaan maal jedhan abbaan maalii dhugeef ilma abbaanii afaan najaa jechaa takkatti nu dhagama ture sayyaanna ilmilleen sanuma wata yaannu ammoo wata agarru ammoo ilmilleen sanuma maaliif gartee ilmoon abbamatti baate ilmoon bofaa bofuma sii galee ka amma ta'u agarree ummanni Oromoo hin cal'ifne dhugumaan dubbate jechuudha sii galee kanaaf hedduu hafuura baafadhe ammaan gara kiyyaan gartee hafuura baafachuu jechuun sii galee ummanni Oromootu hagam takka idaa dhugumaan guutuun kennayyuu keessi kenna bilchaatee ka'e dhumatti dhagahame dhugaa sitti maal. Wallee keessatti erga callisuun keenyan tollee haafalmannu ni walii gallee ka jedhu takka jira. Kana maaliif yaaddee barreessiteet? Egaa callifnellee dadhabne. Yoo callifnellee kaa maaraftan kaa nuun jedhan dubbachuu nuun dhibdu dhoorgullee ammoo hin dadhabnellee miti hin dhoorginalleedha hin garsiifnalleedha. Sigala suwwannu dhibullee tokko hin jiru sigala harma yoo cire morma ciruu hin dadhabnu sigala nu garuu Minilik lammaffaa hin taanu saba beekaarraa dhalannee abbootii beekaarraa ummata addunyaa wajjin deemu sigalee dimokiraasiidha Oromoon sirna gadaa dimokiraasiirra ummata ture ummata dimokiraasii addunyaadhaaf gumaachee itti amanna seera sigalee mirga namaa dhiibuu hin barbaannu mirga keenya ka dhiibamellee dhaloota taree dabarse dalagee jennee waan yaannee turreefinu. Ka ammallee ammoo itti deebi'a jedhe ammallee akkana abbaan keessila bar gootummaa akkami beeynasiif fakkaate gootummaa bar waan gaarii dalaydeenif dhaaddaa bar waan gaarii dalaydeen dubbattaa sila dhugaa sitti maan nafxanyaa harka dha'u silaan ammataan kiyya akka dhuunfaa kiyyaatti isoo abbaan kenna badii dalagee jira Minilik jechuun diina addunyaa diina Afrikaati abbaan kenna badii dalagee jiran isoo isaan jedhanii nafxanyaadhaa dhugaa hinnaa harka dho'inaaf turre harka keeninaaf turre ammallee abbaa isaanii harma cire sigalee bineensu bar namaa naa bar bineensi tokko bar yoo tuntuqin sun tuqu bar sigala deebi'ee abbaan kiyya goota abbaan kiyya goota jegna isin cire isin qalee gartanii jechuun yooga sodaa ka taatu taate hin callifne deebifne maal nu godhan humaallee nan godhan dhaaduun isaanii sigalee waan saa 24 itti jiranii ana dhiisi haadha mana kiyyaa hundaa waan argu sunni mana nutti hin fakkaatulleedha sunnuuf. Ayyee erga wallee kee kana mata duree maal baacaa kana gadhiiste rakkoon si quunnamee jira. Akka dhuunfaa kiyyaatti rakkoon na quunnamee jira. Akka dhuunfaa kiyyaatti dhiisitii akkuma sabaattu sigalee gowwaa takka dhoyitaa dhibba dubbataa agarre baga deebifnee fi baga waan isaan yaadanillee agarre haasawwan nutti himaa jiranillee agarre. Oromoo bakka dhuftetti deebifnaallee ichaa dhageenne bakka dhufnetti meenuu deebisan ilaallaa baga yaaduma isaaniitu baga agarre amma immoo haarawa barreeffama kitaaba isaan kaayatanii deemaniyyuu baga agarre kitaaba qabdi jarri ka walitti dabarsaa deemtu sigala kitaaba isaa wal dubbifti Teedii Afroo jechuun bar qawweedha qawwee beektaatiin qawwee akkam qalayii keessaa xiitii keessaa tokko famtu warra tokko su jireessa inni akka tuqanii itti fayyadamanisa warra jala jiru jira humna qabanii argee baran sigala humna guddaa qabanii humni isaanii sun gartee isa akka qawweetti itti fayyadaman. Digiyyoo dha'uu barbaadan isatti ergan kaan dha'uu barbaadan isatti ergan ummata vaayirasii biyyattiiti kun nu amma immoo antivaayirasii feenee jira sammuu keenyatti nutti homaa nutti hin fakkaatu sigala sammuu martuu akkuma beeku yaada sammuu isaatti ol yaadu jechuun danda'amu kanaaf wanti narra gahee hin jira wanti narra gahee na sodaachisu sigalee anallee natti dhaadatu maal kun waan amma dubbadhee sigalee ijoolleen isaanii jaleen isaa eegaa bar namni tokko jaleen gartee ebarleenci kormaa yoo ciise bar akka isaaniitti kormaan isaan qabanisuma gartee jala gartee waan jala jirutu wacaa mire akkasii wanti wacan
wacuu wacan sigala ana dhiisi ana bira dabree niitiiti jaan kootii isaa siifinna jaakkeettuun nama nama xaallish sigalee afaan isaaniitiin akka waan afaan qabanii afaan Gibsi irraa warra gartee akka arabni darbee fuudhanii itti fayyadaman kana sigala akka arrabaatti agartee afaan Oromoo weelliin arrabsuuf sigala yoon arrabsina jenneen arrabsinaa garuu afaan kabajaa qabuutiin arrabsinu seenamatti himne natti dhaadatanii jaartii tiyyattilee dhaadatanii egaa waan hin taane hin du'urra jennee gartee waan hin taane ganda keessaatiin du'urra jedheeti ganda san kagadhiisee amma mana jijjiiradhee jira bakka uummanni Oromoo wal ga'ee jira bakka uummanni Oromoo wal ga'ee qixxee galee jira rabbi galanni haa ga'u gartee egaa ima jirrame taborii rabbi beeka. Ayyee ulfaadhu gaaffiif deebiin waliin taasisaa jirtuu fi mee dhaamsa artistootaaf dhaamtu qabda carraa kanaan waliigalaa artistoota bebbeekamoo kanneen duriirraa kaaste kanneen ammallee biqilaa jiraniif dhaamsuu qabatte. Dhaamsa gartee isaanuu dhaaman awwalaa kun gartee adeemsuma irra dhufu takkaa walli isaan kenna rafee callisee illee beeku takkaa walli isaan kenna bara walli isaa qofa jechuun dandeettu walli isaa mibal qabsaawaa bar qawwee hidhateetuma gartee deemaa jira malee qabsaawaa sigala dhugaa yoo kemtaa jala sararee kan himu walli isaan afaan Oromoo ta'ee walli isaa qofaa waamuu hin dandeettu durirraa jalqabnee haga ammaatti waan irra dhufan tokko soon callisiin itti tumamanii itti dheebotanii itti waan meeqarra ga'anii hin beeynaa bara kan namni seenaa wallisoota afaan Oromoo hin beeyin hin jiru waan godhamaa turan durirraa ammallee immoo isaanuu dhaamsanuu dhaamanii asiin nu gayan nullee ijoolleen amma dhufnu ammoo isaan dalagan namni tokko akka dalageetti kabajamuu qaba kabajaa guddaa qaban rabbiin ka jiran umrii nu haa dheerisu ka akiramanillee gartee har'a fuula rabbii jiranis rabbiin gartee isaan jannataan haa qananiisu jedha ka jiru nu ijoolleen ammaa garuu nu artistoonni ijoolleen ammaa garuu gartee xurree isaan baasanii nutti kennan san gartee namni tokko bara yoo karaa irraa ciree mukarraa ciree isaan gartee mukarraa ciranii karaa piistaa jechuu uumanii nutti kennan san nu ispaaltii gochuun dadhabni jedhee haata dhaloonni ammaa sigalee kanaaf wanni nurraa eeggamu ispaaltii hojjannu san gartee piistaa isaan nu kennanii deeman san ispaaltii hojjannu san katarban qabne goonee dhaloota dhufutti kenninee dabruudha kan nurraa eeggamu kana wanni wallistoota kennaan dhaamu yoo millee callisuu waan hin qabneedha kun wanni akkana yoo isaan akka hawwate isatti fayyadaman nu ammoo namni waa hundaanuu yoo isaanii ol jiraatte malee wallistoonni teenne isaanii gadi hin jirtu sagaleen waa hundaanuu sigala dhageeffatamu maalli yoo taate agarree sababbal'aa nuturra qaba duruu ka dhageeffataa fi ture bar isaanii bar sabuma kennaa bar sigala bar duruu ka dhageeffatu bar saba kennaa bar kaaseen itti Teedii Afroon miiliyoona ganaa gurgurame hoteelan ummata Oromootti dhugubbita ajaa'iba sittaa dur jechuu amma beeke malee ummanni maaliif dur ammoo osoo hin beekinillee dhageeffate sabni kennaa hin beeynallee ammoo warri beeynu garuu callisaa turre obsaa turre siin jedhe sanii sigale dururraa bara agarree Haayile Sillaasee jedha gurbaan kun bara siin callisu bara asuma Haayile Sillaasee faarsa as deebee Teegee jedha Teegee faarsa jaartii fi maali warra hortee isaan dhiifne inni yoomillee. Dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebii weellisaa Shukrii Jamaal wajjin goonerraa artistoota keenyaa fi aartii Oromoo irratti maaltu gaggeeffamaa akka jiru hubannaa guddaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Gaaffii fi deebii weellisaa kan wajjin goone kutaa lammaffaasaa qophii keenya itti aanutti qabannee isiniif dhiyaanna. Qophiin keenya kan waliigalaa kan har'aa kanumaan goolabama injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaatii sagalee qeerroo.